Baga gammadan baga gammanne ordoftoota daawwattoota keenya akkam nagaa keessaniin nageenyi kokkan jaalalaaf kabaja bakka jirtanii sin qabu. Egaan daawwattoota ordoftoota keenya oduu gammachiisaa lama sadi qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduun gammachiisan jalqaba irratti isiniif dhiyaadhee jiru. Murkii cimaan haala jabaatiin eegamaa ture atileetota Itoophiyaa fi intala Oromootaan taate Sifaan Hasan jidduutti kan eegamaa ture injifannoodhaan xumuramee jira. Injifannoo kan galmeesse obboleettii teenya obboleettii teessan Sifaan Hasan Oromtitti sanyii jaalmarroo sanyii jaalladhii gammadaa fi sanyii Oromoota nama faaya Oromummaatiin miidhagee deemu tokkoffaa bahuun fiigicha meetira 10,000 xumurtee jirti. Haa ta'uti addunyaa fi namoonni hedduun lammi Itoophiyaa yookaan Tigree taate lata sanbat gidee waliin dorgommii cimatu deemama jedhee addunyaan haala ajaa'ibaatti eegaa ture. Sababni isaa ji'oota lamaan darban meetira wal fakkaataa 10,000 guyyaa lama keessatti riikaardii addunyaa garagaraa cabsanii waan argamaniif baay'ee haala ajaa'ibsiisan eegamaa ture. Haa ta'uti akkaataan inni itti xumurame Sifaan Hasan tokkoffaan xumurte akkasumas immoo qaal kidaan kan jedhamtu lammummaa Bahareen qabdu dhiigan Itoophiyaa kan taate isilleen Itoophiyaadha garuu lammummaa Bahareen qabdi lammaffaa baate lata sanbat gidee kan tokkoffaan eegamaa turte sadaffaa baate Itoophiyaadhaaf bakka buutee jirti jechuudha. Walumaa galatti dhalattoota Itoophiyaatti sadeenu isheen tokko Itoophiyaa fiidee juunta fiidee jechuun danda'ama wayyaanedha intala Tigreeti. Inni lammaffaa tokkoffaa yaa'u Oromiyaadha. Siifanii Neezerlaandii fiidii lammaffaan immoo qaal kidaan kan jedhamtu lammii Itoophiyaati. Bahareen fiidii lata sanbat gidee Itoophiyaadhaa fi jarri kun sadiinuu lammummaa Itoophiyaa qaban jechuudha. Haala ajaa'ibsiisaa ta'een fiigicha baay'ee eegamaa ture addunyaa biratti. Walumaa galatti Sifaan Hasan injifannoo gurguddaa gootee jirti. Meetira 500 tokkoffaa bahuudhaan warqee badhaafamtee akkasuma lammaffaa bahuudhaan itti aantee naasa fudhattee ammas deebitee immoo tokkoffaa bahuudhaan warqee injifattee jirti jechuudha. Tapha kana keessatti injifannoo gurguddaa sadi galmeessisiiftee jirti Sifaan Hasan. Sabboontuu Oromooti jaalala guddaa Oromoodhaaf qabdi. Eebbi keenya isii bira dhaabbatee jira jechuudha. Sababni isaa amma dura waan isii intarviiratti jettee gaafa Oromiyaan bilisa baatee Oromoo taatee ijaaramte biyya kootiif galee fiiga malee hangasiif of danda'ee fiiga jettee jirti. Kanaaf baga gammaddan lata sanbat gideellee haa ta'uti sadarkaa sadaffaan xumuruunis waan gaariidha waan ta'eef baga gammadde jennaani. Akkasuma qaal kidaan tan jedhamtu lammii biyya Bahareen lammummaa Itoophiyaa dhalattuu Itoophiyaa kan taate baga gammadde jenneeni. Fiigichi har'aa isa ajaa'ibaa ta'e kanaan xumuramee jira jechuudha. Oromoon baga gammaddan yoomumaayyuu injifannoon keenya oli malee gadii miti. Addunyaa biratti beekamtii akkanaa argamsiisuun waan cimaadha. Amma fakkeenyaaf namoota tokko tokkotu lammii biraati maan nu fayyadaa'edha. Alaabaan isiin mormatti hidhattee deemtu, alaabaan isiin harkatti hidhattee deemtu sun alaabaa adda bilisummaa uummata Oromooti. Alaabaa diinaa baadhattee fiigaa hin jirtu, alaabaa Itoophiyaa baadhattee fiigaa hin jirtu. Alaabaa adda bilisummaa uummata Oromooti. Osoo namni achitti alaabaa ABO itti kennu jiraatee qabattee ittiin fiiguu hin dandeetti. Fakkeenyaaf Kaatar irratti amma dura yoo argitan ijoolleen Oromoo achitti simannaaf dhayxee alaabaa isii yeroo injifatteetti itti kennanii alaabaa ABO'tiin fiigaa turte. Garuu bakka amma Tookiyoo sanitti namni qabatee itti fide hin jiru. Ofii immoo waa qabatanii seenuun hin danda'amu. Yoo harkaaf mormatti waan adda addaa hidhatte malee harkaan waa qabattee seenuun hin eeyyamamu. Sababa kanaatiif hanga danda'ameen Oromummaa isii ibsuudhaaf hidhannoo isii mormaa fi harka irratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo hidhattee addunyaatti nu beeksiftee jirti. Haa galatoomtu yoomiyyuu ati tokkoffaa baataa jennaan. Ilmi Oromoo bakka deemetti yoomiyyuu injifatu malee hin injifatamu. Maaliif kaayyoo qaba, jaalala hawaasa qaba. Wanti akka jaalala hawaasa waan hunda si onnachiisu hin jiru. Dandeettii qofaa miti bara. Onneen hawaasa keetii haamileen hawaasa keetii si jajjabeessa. So jajjabina nuti si gooneen sadarkaa kana geettee jirta. Nuuf jiraadhu waggaa kuma ani baay'ee gammadee jira. Addunyaan akka malee lata sanbat gidee eegaa turanii garuu mootu maaliif eegan beeytanii? Riikaardii si waggaa 10 booda Itoophiyaa harkaa cabsite deebitee guyyaa lamatti harkaa cabsite Sifaan hin harkaa. Sababa sanii isii eegan isiin garuu sadaffaa baatee guyyaa irraa tokkoffaan nu injifachiiftee jirti. Haa galatoomtuu isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya kun oduu gammachiisatti odeeffannoo biraatitti yoo isinii ce'u odeeffannoo addaa odeeffannoo baay'ee silaa icciitiidha dubbachuun barbaadu garuu immoo injifannoo keenya dhoysuu hin barbaadnu tasuma Oromoon jechuudha. Injifannoon nuti har'a kan biraa galmeessine Wbon godina Arsii sikkoof mandoo jedhamee dhaabbate qabna. Iddoo keessa jiraatu himuu hin barbaanne injifannoo gurguddaa qaama mootummaa kaadiree konkolaataadhaan isaan barbaaduuf deeman irratti galmeessaniin
konkolaataa tokko boojuu fi akkasuma kaadiroota 6 to'annoo fi jala oolanii jiranii kaadiroonni 6 sun maal akka ta'an woboodhaaf dhiifnee jirra. Tarkaanfii irratti fudhatanii fi gorsa kennanii fi isaaniif dhiifnee jirra. Baay'ee waan asirratti isin himuu barbaadu Wbon godina Arsii sikkoo mandoo jedhamee yaamamu iddoo jiru himuun barbaadu. Sababni isaa maaliif? Ijaaramni isaa haaraadha waan ta'eef bakka jirutti tarkaanfii diinaa haalessaa fudhachuu malee bakka kana jira bakka akkasii jira jedhamee tasa hin dubbatamu jechuudha. Ammayyuu injifannoo goone in dhuyisnuuf himne malee himamuun sirrii miti. Maaliif? Hanga silaa Wbon godina Arsiitti haala haaraan ijaarame qeerroon leenjii in xumuriin hedduutu jira waan ta'eef humna ittiin diinatti fuulleffatee kallattiidhaan gadi ba'u hin jiru. Ammatti Wbon kallattii mootummaa hojii fi humna guddaa waldaa jiru. Wbon zoonii kibbaa fi kaabatti isa jaal marrootii fi isa jaal goollichaa jechuudha. Kanaaf Wbon godina Arsii kun haaraatti ijaarame leenjii isaa ammas namoonni hin xumuriin hedduutu jira. Ammaaf namoota hoogganarra turanitu tarkaanfii ciccimaa fudhataa jira jechuudha. Oromoo bakka kamittuu Wbon ijaaramee jira. Garuu iccitiidha hundi isaatu bakka kana bakka san jennee wanti himnu tokkollee hin jiru jechuudha. Wbon kallattii Oromiyaa kutaa 11 keessatti dhaabbatee jira. Bakki inni hin jirre hin jiru jechuudha. Isinii galee bakki itti xiqqoo ifa bahee jiru Wallaggaa fi Gujiidha. Shawaa naannoo Shawaa kanatti sayachi bakka biraa dho'isaadha. Maaliif? Reef of ijaaraa jira. Mootummaan kun diina ta'uu erga baratee booda qeerroon humna ofiitiin gara hidhannootti deemee of ijaaraa jira jechuudha. Injifannoon kan uummata Oromooti yeroo kamiyyuu mootummaan kun ganaa weeraree kana caalaa amamee bara ilaala. Fiigichi Itoophiyaan duraan tokko haga 5 tokko haga 6 tokkoffaa ba'an. Barana maaliif hin jirre? Musliimna adda addaatu komishinii atileetotaa keessa jira. Mootummaan kun mootummaa bilisaa miti. Mootummaa abbaa irreeti. Sababa sana atileetonni hedduun ugguraman. Warra akka Qananiisaa Baqqalaa, Ibrahim Jaylaan namoonni ciccimoon Itoophiyaa tokkoffaa qabsiisan duraan indaalleen hin ugguraman. Barana Itoophiyaa tokkocha argitanii gurbaa tokkocha dheengadda tokkoffaa baay'isanii achitti hin jirtu namni takkatti. Sadarkaa keessaa baanii jechuudha akka jiru. Kuni maal argisiisa? Rakkoo mootummaati wanti hundi. Osoo mootummaan kun ifaan ifatti waan tokko hojjetu taate atileetota maatiin daraartuu tulluu tokkochi mara maatiin daraartuu tulluutii miti warra ijoollee maatiidhaan fiigan kan agaa dibaabaa maatiin dibaabaa tokkochi hin deemne warri ijjennoo dandeettii dhaabbataa qabu warra addunyaan beeyteeyyuu hin hambifamanii jechuudha ugguramanii hambifamanii jechuudha. Isinii galee shuuraa qixaaxaa fa'aa laalame namoonni akkanaa godhin hafan namoonni bebbeekamoon jechuudha. So kana malaammaltummaa biyyattiin keessa jirturraa kan dhufe jechuudha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya qophiin har'aaf qabu kana fakkaataa turtii gaarii na hojjetu gochuu keessaniif galatoomaa nagaan naa tura.